بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إخواني، درسين كأننا كصدمي تقيسا واي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه واي لولا أحد وقاس دفعك أرقمه دي أشوال كيسا وموقاس دفعيتشو إذا كان دبتاءات الري وراني لما والدورة دابته ولبو إنساسا دبانه hoggaanowwan Qureesh gugurdaa warra alaabaa Qureeshin deemu namni 11 du'uu dubbanne achirratti nurraa dhaabate waa'ee namticha saxaabticha Abu Dujaanaa jedhamu maqaan isaa ka sayfii rasuuli rabbii kenneef alayhi salaatu wassalaam waa'ee isaa dubbannee turre. Akkini lola ajabaa tokko lole ummata kaafiraa lafarraa dabarse nama tokkolleen qunnamne jedhan kaafira tokkollee walit hin buune walit bu'ee ajjeesu malee hin hafnedhan nama isa qajeele hundaan ajjeese. Dubbiin akkasumatti deemte gama hundaanuu mirgi ka ummata muslimaa ture akkasumatti jabeennan akkasumatti lola ajabaatiin oofan egaa hundi isaanii osoo nama tokko lama jennee lakkoofne alaabaan Qureeshis yeroo gurbaan irraa booda ka 11 odu'e lafa bu'ee nama lafaa fuudhu dhabe achi lafa taa'a sunis osoo dubbiin akkasii jirtu Hamzaan akka leencatti ummata fixaa jira. أمير رسول ربي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب أجتي ركون تك أرقمته ركون أرقمته نمتشي توكو جيرا نمقول راتشا وحشي أما مكان سا وحشي بن حرب فاني نمقول راتشا كنا ومني أربا حبشا يدان حبشا يتشون كون حبشا أما قوستين ناتا أما أولا كي ناتا نوالين كوبا نتناميتي حبشا يتشون نمقول راتشا هندانو حبشو ميدانين biyya fedhe irraa haa dhufu inni ka Senegaal irraa dhufes habashuma ka Afrikaa kibbaatti dhufes habashuma gurraacha taanan zamana sanitti habashuma jedhaniin. Namtichi kun nama gurraachaa duuba gabricha sayyinni isaa Jubayr ibn Mut'im jedhama. Jubayrii kana abbeeraa isaa Tu'aymaa jedhama guyyaa Badrii du'e. Abbeeraa isaa ka du'e kana hijaabahuu yaade maal jedhe gabricha isaa kanaan. Gabrichi isaa kun nama jayna nama lola beeku waraana darba beeka guddoo waan jedheen yoo ati Hamzaa abbeeraa rasuula rabbii ajjeefte abbeeraa kiyyaaf ati bilisa jedheen. Namuu waan itti jabdu jira nama bilisummaa hin qabne waan hundarra bilisummaa isattu irratti qaali. Kun gabrichaa namaa hojjeta yoo akkana taate ni bilisoomta jedhaniin isaa waan sanuma tahee bilisoomuttu waan hundarra isa bira qaali waan hundarra santuu isa biratti irra qaali. Akkasitti gaa ikhwaanii ballama kana fudhatee waraana wajjin duula bahee namtichi kun maqaan isaa Wahshii jedhama. Wahshiin kun afaan arabaatti maqaa bineensa jechuudha. Maqaan isaatu bineensa. Waan jedhe yeroo lolli eegalame jedhe allolu'uu fi nama ajjeesu'uu fi du'uuf hin dhufne jedhe. Namuma tokko qofaa ajjeesee galuuf dhufe bilisoomuuf dhufe. Tokkichi eenyu Hamza. Hamzaan beeka inni ilaan dur Makkaa waliin turan. Hamzaa barbaade jedhe barbaadee waan arge jedhe
hamzaa ka akka leencatti leenca horii keessa seenee horii asii achi dhiibu akkasitti ka ummata fixu arge jedhe rifadhe jedhe abboon namtichi dhufii ajjeesnaan jedhe waan nama laafaa miti kam akkan ummata fixu jiru kan akkam godhee ajjeesaa jedhama dhiira hundaa fixaa jira an akkam godhee ajjeesa ammoo bilisummaan isaa isa ajjeesutti dhaa qabdi waan godhe jedhama lola ittuma dhiisee dhokachuu gore jedhe muka jala dhokadhe taa'a jedhe maal barbaada jedhe ka hamzaan osoo ummata fixu gama kiikan asnaa kalaawu barbaade jedhe osuma deemu asna as kalaaye jedhe yeroo inni haga tokkunatti kalaaye dhaabadhee waraana kiyya hargufi jedhe waraana irbee waraanan darba beeka inni qiyaasa malee yeroo waraanni harkan nagale natti tolte tigan lakkise ka achi tigan lakkise waraane jig handhura gubbaa waraane fide ka achi waraane handhura gubbaa waraane duuban keessaa baase hamzaa yeroo waraane as nalaale nalaalanna arge achi as ceheen ajjeesuu barbaade jedhe garuu socho'uu hin dandeenye jedhe as laale as hiixate dadhabe jedhe akkasitti kufe yeroo inni kufe arge lola keessaa deebi'e jedhe firraan galee duuba dhaqee taa'e jedhe maal lolaaf hin dhufne inni nama tokkoof dhufee tokkicha ajjeese eenyu ka du'e garuu asadullah leenca rabbi wa asadu rasulillah jedhani leenca rasuula rabbitti du'e hamzaan ikwaanii nama kumaan hasabamu nama kumaan herregamu hamzaan yeroo ummanni addaan gale ka inni du'ee miti dhufe jedhu waraana kii keessaa baafadhee biraa deeme jedhe hamzaan du'e hamzaan haa du'uuti islaamni hin duune kuni waan ajabaa amantiin islaamaa tun namatti hidhaan qabdu abbaan fedhe yoo du'e mootummaan fete yoo jigde mootummatti hidhaan qabdu namatti hidhaan qabdu rabbi deemmataan namni irra jabaa ka yoo kun du'e islaamaa dhumatti ati jettu waa takka islaama rakkoo ittiin geessu mootummaan hagam jabduun takka yoo tuyyoo kufte manni muslimaa dhumatteef yoo teetu wamaa takka rabbi deemmataan hamzaan waraana rabbiiti namoota muslimaa ka irra qaalirraa tokko inni sun akhirame rabbiif itti gahe waan inni deemuuf san waan baheef argate jechu shahada hamzaan haa du'u malee ummanni muslimaa naannoo hundarra akkasitti lola itti fufan lola akkasuma itti fufan takka dugda duuba deebi'u malee lola itti fufan warroota akka ajabaa lolerra tokko hanzala ibnu abi caamir jedhaniini hanzalaan kun guyyaa ummanni duula bahu kana guyyaa duraa fuudhe guyyaa jimaataa guyyaa aroosasaa ummanni lolli guyyaa sabtiitiin beeytaniimi halkan san yeroo duraatiif haadha mana fi wajjiin rafe isa ka itillee gubbaa jiru dhagaye yaamsa jihaadatti ummanni wal yaamu deemee nafa dhiqatu yeroon arganne akkasumaan bahe inni kun ilma eenyu beeytu abbaan isaa abu caamir ilfaasiq ka jedhamu san ka rasuula rabbii wajjiin makka madiinat hin jiraadhu jedhee hijiraa jalaa bahe ka makkatti baqate kaafirticha guddicha ka waa'ee isaa marroo baay'ee dubbanne faasiqticha isa dhale gurbaa kana laal rabbiin yukhriju alhayya min almayyit nama jira du'a keessaa gabbaasa ka imaana hin qabne ka imaana qabu bareeda
xurii keessaa gabbaasa rabbi yoo fedhe yaalme fuudha namni waggaa hagam eegu nama waggaa hagam wal yaade wal jaalate kalee aroosa godhanii edana bultii walit galan hagasumatti rabbiif jedhe keessaa bahee lola se'e dubbiin akkasumatti deemte kanallee seena isaa dubbatu jiraan insha allah egaa warri yeroo duraatu waraanni muslimaa akka gaaritti bakka qabate jenne gaaratti dugda kennate karaa bita'aa qofa'aan karaan tokko jira bakka sanis nama 50 kaayee jenne 50 kun achirra lola daawwata Khalid ibn al-Walid waraana nama 200 ka fardaan deemu qabatee lolarraa ala jira ala dhaabata lolarraa nama qiyaasa malee aqlii qabu Khalidin kuni nama tooftaa lolaa kanallee haalan beeku ala dhaabata waraanarraa maal eega hiree takka ta danda'ee seeneenii waraana muslimaa kanaan cabsuu barbaadu jira osoo barbaadu maaltu mul'ateef gaara gabaabdicha kana duubarra yoo marfadhe achi duuba waraana muslimaa itti seenuu hin danda'a achi yaalii godhee fardaan seene dhufe yoo inni seenu namni 50 kan rasuulli duraan gaara gubbatti qopheesse alayhi salaatu wassalaam achirraa bakka takkaa xiyyaan fuula keessa dhayachii deebise waraana sana seenuu dadhaban yeroo lammataa ammallee ture yaalii godhe akkasit ifirraa deebisan yeroo sadaffaa yaalii godhe akkasit ifirraa deebisan amma kun barumsa sadi kenneef jechuudha barumsa sadi gurguddaa kenneef maal bakki tun bakka jabduu tahuu bakka yoo isaan diqqollee irraa mugan bakka yoo isaan diqqollee biraa socho'an muslimni cab'uu ni danda'u takka tahuu qajeela galteef garuu osoo akkanatti jiran ummanni muslimaa ummanni kaafiraa gara hundaanuu harka dhabe if dadhabee cab'uu eegale dugda duuba socho'uu eegale waraanni kaafiraa dugda duubatti baqatuu eegale osoo baqatu baquma dhuga'aa eegale amma dugda kenne Zubair ibn Awaamtu nu odeesse maal jedhe osoo dhiibnu baqa eegalan jedhe warri kaafira yeroo isaan baqa eegalan dubartii isaanii hindiif dubartii waliin yaa'a warra kaan tala hindi bintu cutbaa jedhan tarakko'otan isi'iif warroota isii wajjin jiru kawayaa jilbarraa ol qabatanii baqatan ilatiyyaan arge jedhe wama tokko nuun hafne dubartii isaanii tana qabneetuma booji'uu malee ummanni kaafiraa cab'e yeroo cab'iinsi eegale kana baqni haanut tolu'uuf waan qabu lafatti jigse kaafirri namni yeroo baqatu waan ulfaataa hundaa ifirraa jigsa waan ulfaataa hundayyuu lafatti jigse warri horii baay'ee jigsan horii isaan gannaqan kana warri gaara gubbaa jiru kun 50 kun akka gaarii daawwatan waraanni kaafiraa cabuu argan horii hedduu jigsaa jiranillee argan amma achitti dhukkubni garaa isaanii keessa seene warra 50 gaara gubbaa jiru kana dhukkubni sun maal dhukkuba jaalala addunyaattu qalbii keessa seene jaalalti addunyaa ikhwaanii dhukkuba yoo jaalalti addunyaa qalbii keessa seente waraanni sun cabne haga fedhe haa ta'u waraanni sun cabne jaalalti addunyaa qalbii keessa seente murteeffatan gaararraa socho'anii meeshaaf horii warri kaafiraa lafa jigsu kana guurratu yoos maal jedhan boojuu horii haadha qabannu jedhan yoos dura taa'an isaanii rifate Abdullah ibn Jubayr rifatee maal jedhen
yaa aborbi sodaadha dhaamsa rasuula rabbiin irraanfattanii waan rasuuli rabbiin nuun jedhin beeytanii achirraan socho'inaa nuun jedhe osoo wanni feete buute haga an isinit himee socho'aa isiniin jedhutti achirraan socho'inaa nuun hin jenne rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkamitti sochootan osoo inni jedhu dhiisanii biraa yaa'an nama 50 10tu isa wajjiin hafe 40 achirraa bu'e harka 180 jechuudha harka 180 amrii durataa isaanii khilaafanii amrii rasuula rabbii khilaafanii horii wali guurratu'uuf gaararraa bu'an yeroo isaan gaararraa bu'an Khaalid farda fi gubbaa ta'a achirraa daawwatu jira yeroo ummanni akka nama injirree godhee dhokate yeroo isaan gaararraa bu'anii meeshaa guurratutti sehan ummanni muslimaa maal eegale amma nama booji'u horii guurratu warra baqate kana ari'anii qabu kanatti godhe namu mashkuula addaan tahe amma nama 700 ka waraana 3,000 ari'atu namuugaa addaan badeechu kanamu addaan badee akkana dubbiin jirtu Khaalid faradoo ofiitiin duubarra dhufe amma yeroo inni dhufe nama 10 callata achirra tafe kurnyiintu waraana doosiin xiyyaan darbatu itti ceheetuma kurnyii tana ajjeese kurnyanuu ajjeese duubarraan seede gaa waraana muslimaa amma waraanni muslimaa dugdasaa duuban waraanni fardaan deemu ka akkam qophii qabu duuban itti seene waraanni muslimaa quban qabu waraana duuban dhufu jiru kana wanama hambisaaree kun nama dirree duuban sitti dhufe sihii homaa quban qabne dugda duuban nama fixu malee maaltu jira de achitti gaa musiiban eegalte ikhwaan Khaalid yeroo achiin seene iyye sagalee ol fudhate Qureesh deebi'a Qureesh deebi'a Qureesh deebi'a jedhe Qureesh deebi'a jedhe Qureesh yaame Qureesh yoos galteef akka Khaalid injifatee duuban dhufe ka baqate ka isaanii hunduu achi fuula keessas deebi'e yeroo isaan fuula keessas deebi'an maal godhee Khaalid waraana muslimaa kana dugda duuban itti seeneetuma fixuu eegale maaltu eegalame duuba ikhwaanii rasuulli alayhi salaatu wasalaam yeroo sanitti waraana keessa deeman rasuulli yoo tokko dura dhufanii sirreessanii yoo tokko moggaa mirgaa dhaqanii yoo tokko bitaa dhaqanii yoo tokko duuba deebi'anii duuba kanaa sirreessan yeroo sanitti rasuulli rabbi waraana duuba jiran gara Khaalid irraa dhufuu hedu kana jiran dugda waraana duuba jiran jechuudha Khaalid duubarraa dhufuu hedaa miti duuba kana jiran isaan nama hagam wajjiin saglii takka wajjiin saglii gadi jirayyuu nama 9 qofa saglii sila nama 15 nama 9 qofa nama 9 wajjiin jira rasuula rabbi isaaniin 10 yoos maal argan faradoo kaafiraa ta dugda duuban asseentu argan yeroo rasuula rabbi akkana garagalanii ilaalan kunoo ummanni kaafiraa dugda duuban faradoon isaanii seentee wama takka isaaniif isaan jiddoomaan jiran namoota muslimaa haga gamana dhadhaabbatu fixaa jiran dugda duuban itti seenanii maaltu jira amma dubbiin amma wama lama qofa amma Khaalid rasuulli eessa jiraaf kana quban qabu nama 9 waliin deemu jiranii quban qabu rasuulli inni eessa jira rasuulli yeroo san dhokatanii baqatuu hin danda'an dhokatanii ta'ifiitiin baqatanii waraanni guddichi sun akkasumaan dabree ummata muslimaa ka warra kaafiraa jala oduu jiru kana tokko tokkoon fixuu ni danda'an ammoo sun dhiirummaa miti hoggaanni lubbuu ifii baasuuf nama biraa halaakuun namummaa miti sun lubbuu tantee kennitee nama biraa baasuu si barbaachise itti gaafatama si qaba rasuulli rabbi alayhi salaam isaan filatan
تأفيتي هلاكمني أمة مسلمة سندقبو تأفيتي هلاكمني ورانا سولد ديبسو مال مرتفة أكلوا لسينا أما لما سيلي كنان كأمو أمة مسلمة ولي يامني أكا وران كن بكتك ولد ديب إلو لي لما تأمل لي ديبو أكا قران يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام إلي عباد الله جدا يا قبروت ربي نتأس كوتا الرسول ربي تي كوتا 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 ديبي أجدا أمني مسلمة وما كمان كمان وران مفرد دقدو دوبان دفيتم نما فيتو أرغن نمو فول مدورة بقاتي الدان غرغرة بقاتي نمو وري مسلمة هنگني توكو غارت أول بقاتي هنگني توكو مو فول دورة ما بقاتي مدينة غليو نمو إف والله لإيس جرام بيكو نمو أكسيتي يا أخواني osoo akkasitti jiran rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lola seenan loluu murteeffatan jechu loluu murteeffatan lolatti seenan maal loluu dandayarre namni sagali waraana kuma sadihi ka hundu as deebi amma akka jiru muslimna daan baqate khaalid waraana hagam wajjin ka fardaan deemun dhufe marse rasuula rabbi yeroo inni ilayya cibaada allah jedha sagaleetana dhagay rasuula tahuu beeke yoos dhufe fardaan marse qureeshitti iyya qureeshina dhaqqabaa jedhee muhammad kunooti akka jiru waraanni as deebi ka qureesh ka baqate achi dhigaa ikhwaani rakkoon gugurdoon achitti eegalamte rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa 63 ka isaan jiraatan guyyaa sanirra jabaa isaan hin mudanne takka guyyaa sanirra jabaa takka isaan hin mudanne walis seenan egaa yeroo isaan seenan saglii kana jabeessan ama rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniin namni guyyaa kana lola kana keessa jara tanaan amma lola kana keessa du'e jannata keessat ollaa kiyana wajjiin qubata jedhe namni hagana dhagayere maal jedha walis seenan lolli abboo lola seenaa gubbatti argamerraa ka irra jabattu argame bakka sanitti saglii keessaa torba achi du'an saglii keessa torban du'an torbaanu ansaara lama qofa tafe rasuula rabbii wajjiin meelaala ikhwaani hagam ga itti barjaroon kaafirri marsee dhaabata waraanaa xiyyaa kun akkanatti giyyaa lafatti torba du'e لما قفت رسول ربي وجهها عليه الصلاة والسلام لما نكون طلحة بن عبيد الله في سعد النبي وقاص جرى لما كان لتشو عن بيت وروت الدرا من تيس لما فرقت الرأي لتشو بيت ورا 10 مبشرين بالجنة ورا أدو سانجرا جنة قمت شيفا من راهي جرت اللمان وان دولي تقبهي هجتشون دان دينو هجتان قياسا والله يو سينا وان جرتون قياسا أكاتا إسان هجتا وان إسان لولن يو أديسان دبتين من كيسان بحو لولاني أكا وري كافراس الرسول ربي تنجين نقودن طلحة بن عبيد الله قياسا أسجه يو تيجي أسدربمتو تيجتنا أسي تقولو تاري أكسين إساتبو تقول رسول ربي تنبوني تيجتك نمني توكو بدأ أتشي أسكلاي رسول ربي تندربتي طلحان أركا أتشي كنما براتي لولو جرو أتشي أسألو تالي حركة في درق أبي
osoo rasuula din bu'in harka xalhaatti buute harki xalhaa achitti laamsha'e harki isaa laamshu xalhaa bin ubaydillaahi akkasuma gaa sacdi bin abi waqaas darbata xiyyatanaan bakka darbateen dhabu dhaabatee ummata kaafiraa kan akka isaan asin kaloofne xiyyaan godhe inni isa ammoo akkasi xiyyitti yaati itti buuti sanii wajji rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam darbadhu jedheen fidaaka abii wa ummi akka inni darbatu akka inni ummata itti lafarraa fixu jiru daawwatee gammadanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam darbadhu yaa sacdi jedheen fidaaka abii wa ummi haadhaaf abbaa kiyyaan si bite takka nama biraatin adunyaa gubbatti rasuuli rabbii haadhaaf abbaa walitti hin qabneef fidaaka abii namaan jedhanii fidaaka ummiin jedhanii ammoo walitti qabanii haadhaaf abbaa kiyya dhabeesi haa argadhu namaan hin jenne nama tokkollee isa qofa aan jedhe haga inni du'etti jechi kun kabajaa isaa ture akkasitti gaa osoo lolli akkasi xoo'ee akkas jiru sacd ibn abi waqqaas obboleessi isa cutbaa ibn abi waqqaas jedhani warra kaafiraa wajjin jira yaalame ikhwaani sacdi rasuula rabbi irra akkana ittisa obboleessi isaa cutbaan warra kaafiraa wajjin jira as kalaaye dhagaa achi as darbatee mataa rasuulaa cabse rasuula mataa dhoose alayhi salaatu wassalaam eenyu ka dhoose cutbaa ibn abi waqqaas obboleessa sacdii kanaati wanni amantii malee gosummaa miti ilaali tokko rasuula rabbii wajjin dhaabatee difaa'u jira tokko moo rasuula rabbii mataa baqaqsa achiigaa ummanni kaafiraa kun waraanan darbataa kun xiyyaan darbataa rasuuli rabbii bakka hedduu dhawaman mataan isaanii baqaqe hidhiin isaanii qurxamte ilkaan isaanii caphani osoo akkasi jiran namtichi tokko abdullaahi ibn shihaab jedhaniin achii dhufe adda keessa rasuula rabbii dhahe akka bada osoo inni akkasi jiru kaafirtichi tokko kaafira qureeshaa beekama ibnu qami'aa jedhaniini abdullahi ibnu qami'a la'anahu allah abdullahi ibnu qami'aan sun achi as cisee fardaan cehee dhufe sayfii isaatiin akka hamaa rasuula rabbii gormuu gubbaa dha'e sayfiin seenuu hin dandeenya rasuuli rabbii sibiila lolaa kaayatanii qabanii sababaa san hin seenne garuu dhukkubbii san ji'a tokko rasuuli rabbii himatan dubbiin hagam takka geette gaa isinii garti yeroo akkasi dhaye rasuula rabbii kuffisu maal jedhe khudhaa wa ana ibnu qami'aa jedhe kunooti ilma qami'aatiif irraa fudhadhu jedheen san qamma'aka allahu jedheen namtichi kun nama jagna beekamaa rabbi abaare rasuuli rabbi yeroo lolli dhume inni biyya gale gaara gubbaa isa ka deemu korboon re'ee tokko gaara gubbaa darbee du'e nama sila korboo dhiisii leencoo ajjeesuu danda'u miti re'een ajjeese gaara gubbaa darbite duuba gaagara lola asaa deebinu yos dhingdha yaa'e rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ilkaan caban mataan baqaqe sibiilli lama gugurdaan fuula seene sayfiin hagam geettuma gormuu dhoofte yaa akhi waan namni beekee himuu danda'u miti gaatun wallahi waan namni beekee himuu danda'u miti yos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أمن فول نبيي في ديق الرياسي كنبك أكسي أكملت ملكاوة جدا يوس ربي قدان آلاتي مال جدا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سنسر نجرت رب بافدين أرى ما بافدين ديسا أتي أمري ربي جيفر ودين ربي يوس رسول ربي ديب أني مال جدا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا رب أمتك وستيتنا يا رب أمتك أنا أرارني كراها قرد ديبسني ومان بيكني ولا التفكنا أجيسني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا رب أمتك كنا أجيلش يا ربي ولا التفكنا نميدني
jedhan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam. jarri lamaan egaa ikhwaanii halaakama keessa jiran Talhaa ibn Ubaydillaahi fi Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhum wa ardaahum. madaan hagam bakka 39 dhayame yeroo san Talhaan bakka 39 waraana hagam sayfii xiyya 39 irra dhaabata yeroo san. yaa ikhwaanii rabbi keessa sodaadha. nama waraanni 39 waraanni si dhahechuu waan akka hin beeytani, xiyyi si dhooftechuun hin beeytani, sayfiin si dhoowuun hin beeytani. harki isaa irraa cite yeroo san garri qubaa hunduu cite, harki guutuun islaamshee. ikhwaanii wallaahi waan nama rifachiisaa takka. yeroo harki isaa irraa cite qubni cite irraa sayfiin dhoofte rasuula rabbii bira dhaabata maal jedhe has jedhe. hasichuun akka kennu jennu kana. yoos rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhen law qulta bismillah larfa'atka almalaa'ikatu wannaasu yanzuruun jedhe. wallaahi yaa Talhaa jedhen odoo yeroo qubni hankee murame san bismillaahi jette silaa maleeykattu lafaa fuudhee samaa ittiin si dabra jedhen zaahira. ati warra lafaatim silaa achi achi jedhen bes. subhaanallah. ikhwaanii gaa haga bakka sanitti musiibaa namni beekee himuu danda'u miti. kaafira guutuu rasuulli rabbii bakka hagam dhayame jara lama qofa, jarri lamaan lachuun madoo irraa boodaati. sanii wajjin ammoo madaafii tan arguu dinjira rasuula rabbii malee. xiyyi as deemtu hunda itti buusan, xiyyi isaanuma buuti. akkasitti jiran rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dubbiin jabaatte. ummanni muslimaa waraanni jagnoonni muslimaa tuummee garam dabra addaan faca'anii jiran. waraana isaa warra gama duraa jiran warra duraa kaafira ari'u jiran san bakka tana jidduu tana waraanni kaafiraa jidduu tana seene addaan kute. amma waraana muslimaa ka duraan lola jiru achi citeen waraanni rasuula wajjin jiru hangni kun as citee jira, adda cite kun amma waraanarra. yoos namni nama hundara rasuula rabbii jaalatu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ardaa rasuula rabbii yaadatee utaale as cehe rasuula rabbii dhabe. rasuula rabbii namni arge jira, rasuula rabbii namni arge jira, rasuula rabbii namni arge jira. yoos fagoo laale yoo inni laale kunoo bakka tokko lolli badaan deemaa jira, namni wal fixaa jira, xiyyi yaa'aa jirti, waraanni waliddi cha'e wal fixaa jirani. bakka san rasuulli rabbi jiraachuun dhabuu yaade amma achi akka ilmee horii ilmee jalaa bineensi nyaatetti cehaa dhufe Abubakar Siddiq. yoos Abubakar Siddiq duuba eenyu cehaa jira? Abu Ubayda amiinu haadihi al-umma Aamir bin Jarrah. jarri lamaan cehaa dhufan. yoo inni cehaa dhufe kunoo rasuula rabbi fagoo dhaabataa, nama tokkottu rasuula rabbi irraa akkanat ittisa. osoo as cehu maal jedhe aboo Talhaa tahi jedhe Talhaa tahi jedhe. maal baana namni rasuula irraa ittisu jiru sun rabbi Talhaa naa godhi yaa rabbi Talhaa godhi jedhe. maaliif jedhe Talhaan jagna beekamaa hagan hin dhufne dura rasuulli rabbiin jalaa miidhamu jagna irraa ittisuu hin danda'eef jedha. akkasuma rabbi godhe ammoo sun Talhuma tahe. yoos Abu Bakr Siddiq dhufe rasuulli rabbii miidhamu jira, rasuula rabbii lafaa kaasan ifi qaban. yoos Abu Ubaydaan dhufe eegasiigaa rabbiin guddaan faraja fidee warroonni muslimaa as dacha'an amma hangi tokko. Abu Bakr Siddiq dhufe. eenu dhufe kun Abu Ubaydaan dhufe, Umar in dhufe, Abu Dujaanan in dhufe. namoonni tokko hagni tokko cehanii dhufan. yoos yeroo isaan dhufan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhan
jarana xalhaa dhaqqabaa jedhe jarana xalhaan du'e xalhaa dhaqqabaa jarana xalhaa ol qabaa jedhan yeroo jarri silaa dhuftee dhuftu xalhaan kufe amma hagni tokko lola'a hagni tokko xalhaa as harkisanii rasuula rabbii bira fidan duunakum akaakum faqad awjaba jedhe jannata rabbii bitate xalhaa dhaqqabaa jedhan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo rasuula rabbii fuula keessa akkana laalan kunoo sibiilli lama gugurdaan fuula seene fuula cabsee akkana kee dhaabata abubakar siddiiq irraa buqqisuu barbaade yoos abi cubaydan dugda duuban dhufe abboo rabbiin si qabe naa dhiisinat irraa baasaat irraan baasinii jedhen hayyee jedhee dhiiseef itti gad jedhee harkaan irraan baafne ilkaanin qabee suuta akka rasuuli rabbiin dhukkubne ol harkise osoo harkisu ilkaan isaa tokko irraa caban irraa baase ammoo sibiila dhiiga irraa qulqulleesse abubakar siddiq kaan irraa baasuuf itti deeme ammallee sibiila kaan anabbaasaa rabbiin si qabee naa dhiise jedheen abi ubaydan in dhiiseef ammallee akkasuma ilkaanin ammallee suuta ol harkise ilkaan biraa ammallee irraa caban namni akkana dalagaa jiru kun abu ubayda ka jarri akkana rakkatu jirtu dhiirtii duuddegaa ikhwaani abu dujaanan dhufe galeenci wayaa diimtuu matatti hidhate sun in seene muscab ibnu umayr safiir islaamaa sun in dhufe ali ibn abi xaalib in dhufe sahl ibnu xaniif in dhufe malik ibnu sinaan in dhufe abbaa abi saciidin alkhudri malik ibnu sinaan in dhufe hagas qofaa miti familii khayrii tokko dhufe ummu camaaraa jedhanii ummu camaaraa dhiirsa si'iitii ilma si'iitii sadeenuu lola kee jiran intalti tun intala ajabaati ummu camaaraa jedhaniini nusayba binti kacab ilmaaziniyya jedhan maqaan isii waan jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa uxud jedhe yoo bitaa laalu ummu camaaraa tanarraa ittiftee akkana loltu arga jedhe yoo mirga laalu isma arga yoo fuuldura laalu isma arga yoo dugda duuba laalu isma arga jedhe jechuun gara wanni jabduun irraa dhufte maraa ceeteetuma rasuula rabbi dura buutee irraa achirraa ittifti lola akka dhiirti lolte guyyaa san ummu camaara radiyallahu anha wa ardaaha yoos rasuuli rabbi gammadanii yaa rasuula rabbi ilma si'iitii dhiirsa si'iitii isi akkasi rasuula rabbi moggaa dhaabatanii lolan yoos rasuula rabbi sadeen keen akkasi wajjiin ollaa qubannu guyyaa jannata keessatti rabbina kadhadhu jetteen rabbi sinii kadhadheena wajjiin qubattan jedheen insha allah إخواني إيمانا والله إيمانا أسوأ كانت تجران رسول ربي بول وري كافرها قوتي تكجرا نمتيتشا منافق تيتشسان تقوتي أبو عامر الفاسق كجدامو كأما قرباني ساريفون ودوب النسان إسا سانتو بول قوتي بول سان كيسا كفر رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو بول كيست إنو كفر ummanni kaafiraan argaa xiyyaan darbate qiyaasa malee yoos abuu dujaanan kun boollarra ifi uwwisee akka xiyyi hunda isa buutu godhe radiyallahu anhu wa ardaah boolla rasuuli rabbii keessa jiran gubbata akkana fi qabee akka wanni achii darban hunduu isatti buutu rasuula rabbiin goone godhe wallahi ikhwaanii waan guyyaa san ummanni kun hojjete وانا نبيكيه مودا دومتي اما ورانا هني تقو ارغان امتا كافره حاجه تقو في الرأي اتسان طلحه كاسيت دايم duraan gaggabee kufe lafaa kanan ammalee loloma seene bakfatee diqqo jennaan waraana irraa buqqisanii xiyya irraa buqqifnaan ka dhiine akkanatti irraa loloma seene yoos rasuuli rabbii maal jedhe alayhi salaatu wassalaam xalhaa warra jannataa jedha rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maalik ibnu sinaan meelaala abbaa abi saciidin alkhudrii amma hadiisa baay'ee odeessu kun abbaa isaa waan inni guyyaa san hojjete ikhwaani ka rasuuli rabbii fuulli isaanii guutuun dhiigaa argan yoos rasuula rabbii fuulli isaanii akkana tahee jedhe fuula rasuula rabbii qabanii arraba fiitin irraa qulqulleessan irraa arraaban dhiiga san hunda wayaan irraan haqnee beekaa ikhwaani
والله الراء الرابع هنده يوس رسول ربي ديغا في الراتو في يدين لفت والله ديغا هنكي كان انتوفني جده ديغا هنكي كان انتوفني جده ديغا سن هنده الراء الرابع الراء قلقليس فول رسول ربي قلو قد يروها قصد رسول ربي نتاء جده لسين أصولولو دوئي رسول ربي مال جدًا من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا جد نما ورى جنتها كلا فقبادي ميو أرجو بربادي أبونا مشينا دا ورد يكون أوتي خنا إذا كان جد مالك بن سنان إذا كان دا ورد نما جنتها كلا فقبادي إلى تسنة يو أرجو بربادر عمارة تأكسي للتوسان رسول ربي رأكسي اتفتوسان بايه ورانا نمتي وياسا نمتيش رسول ربي بايه مجرمتيش سن ابن قامي آكاريف جنسون يسير ليه دفع سيفين بايه أكبدا يرو إني سيفين بايه يسين كفته يسير لين إسا كان أكبدا دوفته garuu inni sibiila hidhatee deema wanni isiin dhooftu kun keessa gahuu hin dandeenye inni isiin dhahe bakka sayfii 12 dhahe odoo rasuula rabbi irraa ittiftu intala san ummu amaara radiyallahu anha wa ardaaha kasuma gaa mus'ab ibn umayr rasuula rabbi irraa ittise alaabaa islaamallee ka deemuun isa guyyaa sanii lole harki mirgaa irraa cite alaabaa harka bitaa fudhate lole harki bitaas irraa cite alaabaa gurcuu haga hafte lamaanii walitti qabate irratti kufe akkasii dhufanii morma irraa muran eenyu kun mus'ab ibn umayr hundi keessanuun beektanii isaa wallahi ka hijiraa marroo lama habashatti hijiraa bahe كيرو دراتف مدينة أمنتي لك في سيسا أمتك كانوا دا إسلام سيسا يرو إسا أجيسا نمتيج إسا أجيس هون ابن قامي مكان أمالي مجرم قد أنكم إخواني مصعب بن عمير رسول ربي نمو قرقرين بيك والفكات ورقي يا سمالي يوس رسول ربي سهين يرو أجيس مال جد أبونا محمد الجيسي ليه محمد الجيسي ليه يوس إخواني مال تاتيغا محمد دوئين دري كيسا فجعات أكبدا من مسلمة بك جرود لغاي كافر لين لغاي غمبادي مسلم لين لغاي رفاتك يا سامالي يرو رفاته نمو إف والله لور مسلمة نبي محمد دوئن فجعانا سقلين تقالي محمد الجيفمي محمد الجيفمي محمد الجيفمي وما دبت والله لنمو نمني قرين يفر ما إف والله له فلدر ما الدبري قرين سيفي لفبوسي فرع تاي إف والله له تاي بويا فرع رسول ربي دوئي يده لولا كيس جرامو مالتو جريو انقلف غير إف والله لنمو يرو مصعب دوئ رسول ربي على بقى السلام على فافورني علي كنن علي اللي لك ديرت له إسان كا نما جري هاي هنا كانت تركو كيس جرت أما ومن مسلمة هاي توك بكيلو للرادي مكون مال جري وسان رفنين لا لم كونوا رسول ربي جرا يمن الدرار وفي كعب بن مالك كعب جرى رسول ربي تنجر تقدر تكفي يوس إيه مال يا معشر المسلمين أبشروا جمدا يا أمة مسلمة نبيين كيسنين جيران دون جمدا يوس رسول ربي وراني هني تكون مصد دمار في فم ورانا أنا مصد دمار أنا مكوم سديه بيك يا إخواني وريكون صد دمان كان أما أكمل تلو لأك خرابة فتني جارت إن أقلوا أم إيه كلام
waan jedhan jaraan amma lol'aa gara gaaraa kana karaa nu baasaa jedhan osoo gaaratti cinaa galan dugda fidatanii gaara gatanii fuula warra kaafira deebi'anii akkasit ifirraa ittisanii jalaa ol bahan amma yeroo ol bahuuf gaara koruu qaban gaara rasuulli rabbi koruu dadhaban dhagaa tokko guddaa rasuulli rabbi akka madaa dhawamanii jiranii koruu hin dandeenye xalhaan ibnu ubaydillah ka madaa hagam ga'u qabu rasuula rabbii jala taa'ee narra dhaabadhaa jedhe rasuula rabbii isarra dhaabatee ol bahe akkasitti gaa gaara jalaa seenan ummanni kaafiraan argaa ammoo muhammad du'ee sihan isaan yeroo inni gaara seene kana gaaratti namni tokko diina nabi muhammad ture nama bada ubayyi ibnu khalaf jedhaniini umayyi miti beeka umayyi armaan dura du'e badritti kun ubayyi ibnu khalafiin kun dur makkatti nabi muhammadin alayhi salatu wasalam si ajjeesa jedhe anattu si ajjeesaa jedhe dubbiin tun sammuu keessaa bahuu dadhabde bara abba muhammad si ajjeesanaan jedheen ajjeesuun dhabuu jedha yeroo hunda yoos maal arge kaafirri maal dhagayam waa muhammad du'e si'a alayhi salatu wassalaam namtichi kun maal arge muhammadii gara gaaraa deemu arge waraana diqqaa nama 30 wajjiin yoos maal jedhe muhammad laa najawtu in najaa sila muhammadii kun yookaan isaa yookaan ana jedhe yookaan ana du'a yookaan isa du'a jedhe yoos inni chika katee as ceenan jarri amma rasuula rabbi irraa ittisuuf fuulachi deebi'an naadhiisaa jedhan rasuula rabbi naadhiisaa jedhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabticha haaris ibnu sam waraana tokko akkanatti fuudhanii rasuuli rabbi waraana kaan irbanii haga namni moggaa isaanii taa'u hunduyyuu addaan baqatu takka irban waraana irbanii asitti gallakkisan isa ka achi as cahutti gallakkisan waraannin dhahe haadhawu sibiila guddaa kaayatee qaba waraanni morma jalaan sibiila gubballee gakkaayatee jalallee ol kaatee bakki mormaatun diqqo banaa qabdi bakka san falaxe haga kaan ammoo bakka sibiilatti bu'e waraanni diqqo falaxamnaan asii baqate namtichi qureeshi deebi'ee du'ee na dhaqqabaa jedhe yoo wayaa sibiila irraa baasa womaan taane kunoo diqqoma falaxame aboo womaan taane fayyaa qabdaa deem lola deebi jedhanii oo an du'e jedhe maraateedha nam takka sammuun isaa dalaguu hin jirtu maalumaay aboo maan dhawamne dhiisaa jedhe osoo hancufanat tufee du'e jedhan arra du'a maal makkatti si ajjeesanaan jedhe yoo dhaga'an na dha'ellee ma du'aan yoo hancufanat tufellee ma du'a jedhe an arra laamee rabbi sodaadha hagam takka dubbiin rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam dhugaa tahutti amanan bar isaanuun beekani bar wallahi isaanu beekaa morma malee tanan beekanii bar isaanu qajala beekani osoo beekan mataa dhaaban malee akka jechi rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam hunduu dhugaa ta'een beekan sun egaa karatti rabbiin guddaan ajjeesee du'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti gaaratti cinaa galanii gaara san keessa amma ganam subii salaatan booda lolli eegale salaanni zuhurii gahe amma qiyaasamee hundi keessa nuugaa ganam subii salaata subirraa haga salaata zuhuritti lolli deemaa jira haga san waa namu hin taphannee beeka waa namni ka amma ka biyya zamana keenyaa kanatti namni fagoo waa waliin daddarbatu kanaa miti haga san waraanni wal keessa jira sayfii fi xiyyaa fi waraanni waluma haama'aa jira haga san yeroo salaata zuhurii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam achitti dhiigni irraa dhaabatuu didee yoo bishaan itti buusan Ali ibn Abi Xaalib bishaan wahii gaara keessaa waraabee bakka dhagaa bishaan irra ciisanirraa dhufanii irraa dhiqan yoo irraa dhiqan haga duraanirra dhiigni yaa'a bakka hagam madaawan egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam fuula bakka lama mata'a gormu'u ilkaani hidhii ilkaan jalaa gubbaa hagam akkasitti ikhwaanii gaa intalti rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam faaximaan lola keessa jirti rasuula rabbi wajjiin
yoos maal goote waa hii gubdee muka hii gubdee daaraa itti buuftee daaraa sanirra qabdee akka dhiigni dhaabatu goote. salaanni zuhurii gahe haga fedhanillee rakkatan salaanni hafure salaata zuhurii rasuula rabbii salaatanii wadda'atanii salaata innaan ol ka'uu hin dandeenye rasuula rabbii taa'anii salaatan sahaaballeen duuban taa'aniituma waliin salaatan. amma nama hagamtu rasuula rabbii wajjin nama 30 nama 700 nama 30 bar kalqiin kun garam dabre lola gaa rakkoo lolaati lolli kana qaba. yoos abii sufiyaan akka namni wahii gaara seenee gaara keessa jiru beeke eenyu tahuu isaa immoo hin beeku dhufee maal jedhas kalaa'ee abboo muhammad isin keessa jiraa jedhe namuu deebiin kenninaa fedha nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam namoon callise. abubakr siddiiqoo isin keessa jiraa jedhe irraa callisan. umar ibnu khattaab isin keessa jiraa akka jaruuli dhaantun beekan ilaal irraa callisan. qureesh sadeen sun duute itti gammadaa jedhama eenyu ka jedhu abu sufyaan itti gaafatamaa waraana qureesh guutumatti. yoos umar if obsuu dadhabee lafaa utaalee kijibde jedheen kaafira rabbi kijibde warri ati dubbatte sun hunduu nagaya qabaa waan haga si rakkisu rabbi si hambise jedheen nama si rakkisu rabbi si hambise ammallee. yoos maal jedheen if dhaadu godhamu uclu hubal jedhe hubal sanama isaanii ka isaan gabbaran hubal ol aane hubal ol tahe hubal ol ka'e jedhe. yoos rasuuli rabbii deebii kennaafi allahu aclaa wa ajal jedha jedhe rabbi ka ol ka'ee ol aanu rabbi jedhen. yoos maal jedhe innilleen lana alcuzzaa walaa cuzzaa lakum nu sanama cuzzaa jedhaniin qabna isin waa cuzzaa qabdanii jedhe. allahu mawlaana walaa mawlaa lakum nu rabbi qabnaa isin wa rabbi qabdanii jedhi. yoos maal jedhe yoomun biyoomi badri jedhe guyyaan guyyaa badritti haa ciisu jedhe guyyaa badri egaan isin nu gootan ardha isin goonee jirraa jedhe. yoos umar maal jedheen tokkoo mitii keenna jannata seenaa keessan azaaba seenaa dubbii waa tokkoo mitii jedhen. umarii akkana deebii kennuuf kanan argaa abii sufyaan as kalaayee mee umar natti koottuu jedheen. warri wal beekaa mire walumaan guddate walumaan dhalatee bar warri gosa takkaa umar mee natti koottu jedheen. yoos rasuulli itti dhaqee jedheen deeme umar achirraa gaararraa as gaddeemee maal barbaadda jedheen. aboo waa takka si gaafadha rabbiin si qabee muhammad du'e moon jira jedheen hagasuma naa himi inni wani nichesinii ka'ee dhufeef muhammad ajjeesuuf abi sufyaan muhammad in du'e moon jiraa hagasuma naa him jedheen dhugumaan rabbiin si qabee in jira jedheen amma si dhagayaa dubbii tante jedheen. maal jedhe waan ajabaa tokko wallaahi jedhe jagni isaanii egaa ibnu qami'aan beeytaa na ajjeese hin jenne ibnu qami'aan kun qureesh beekamaan na ajjeese dhe beeyta muhammad yeroo mus'ab ajjeese maa muhammad ajjeese jennee minu ibnu qami'aan nattu ajjeese jedha ati ammoon jira naan jetta isarra si dhuga'eessaa jedheen dubbii isarra dubbii tan teetitti quufa jedheen. wallahi ikhwaani hagammatti kaafir akkas nama amantii qabu nama diinaa qabu nama ilmii qabu dubbii isaan beekan akka kijibni keessa hin jirre haa jibbanii malee haa balaa irratti hojjetanii haa shira irratti hojjetanii malee akka waan dharaan tahin hin beekan yoo inni akkas goon nima dhugeessa warri akkas jedhe. yoos abii sufyaan maal jedhe waggaa dhufu badritti wal geennee wal lollaa ballamanuu haa tahu jedhe. hayyee jedheen rasuuli rabbii ballamni keenna waggaa dhufu badritti wal geennee achi wal lolla. akkasitti gaa
qureeshin fa'addaa jedhee nama eenyu ka fa'addaa jedhe abi sufyaan yeroo isaan fa'atuu eegalan rasuulli maal jedhe aliyyiin ka'i achi gakkalaayi laali jedhee yoo farda yaabbatanii gaala mataa qabanii deeman madiinaa deemanii wallaahi gabbuunee madiina irraa ittifnee duratti duuna jedhe yoo ammoo gaala yaabbatanii farda leexoo gadhiisanii deeman makka'aaf deemanii manni dabre akkasitti egaa manni gaala yaabbatee farda gadhiisee akkasitti yaa'e akkasitti makkatti qajeelan rasuulli alayhi salaatu wasalaam achiraa gabbu'an yoo isaan gabbu'an kunoo dirreen guutamte meeytan guutamte meeytaa kana keessa deemanii laabatan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam keessa deemanii ilaalan warroota achitti du'e kana egaa ikhwaanii haga tokko maqaa isaanii irra deebine dubbannee wal yaadachiifne yoo rabbiin guddaan ee jedhe walitti qabanii rasuulli rabbi irratti salaatanii owwaalan mara isaanii akka inni isaan achitti deebi'anii achitti owwaalaman godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo isaan owwaalanii irraa bahanii namni hagni tokko amma walitti dacha'e gaara keessaa namni walitti gayyaa'e namni duraan gara biraa baqatellee das deebi'e namni duraan waraana muslimaa kana dhabee gara bira cinaa galee dhaabatulleen gabbahe martuu walitti dacha'e kama du'oo ka dhokatee duraan bakka wahii ciisulleen ciisaa ka'e mara isaanii walitti deebi'e ammoo hedduun isaanii mamaduma yeroo san maal jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhaabadhaa jedhamee koottaa saffii cinaa galaa dhaabadhaa walqixxaawaa dhaabadhaa jedhan maal godha rabbii kiyya faarsaa koottaa dhaabadhaa jedhan ilaala ikhwaanii rakkoo hamgeetu argame sani wajji rabbii kiyya faarsa jedhan akkasitti namuu rasuula rabbii duuba dhaabate namuu saffii galee eegalan duuba rasuuli rabbii maal jedhan اللهم لك الحمد كله يا رب فارون هندو تنتيتي اللهم لا قابض لما بسطت يا ربي وانا تبل افتنمني الرسنجر ولك ابنجر ولا باسط لما قبضت وانا تنمر قبضت لنمني كني بل سنجر ولا هادي لما اضللت لمن اضللت نما تجلفت لنمني اجل سنجر ولا مضل لمن هديت نمت اجل شت لنمني جل سنجر ولا معطي لما منعت نما تكنت نمني دوه تنجر ولا مانع ولا معطي لما منعت نمت دوه نمني كنو فنجر ولا مانع لما أعطيت نمن تكنتف نمن دوة تنجر ولا مقرب لما باعدت وانا تفقي ستل نمن كلي سنجر وانا تفقي ست نمن كلي سنجر ولا مبعد لما قربت وانا تكلي ستل نمن فقي سنجر اللهم ابسط علينا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يعني ربي في كأتني إخواني لهلمي جمد رفدت ركدت cinqamte yeroo hundaa rabbi makadhatu bati waraanni hakan hojjete amma galgaloofte madiinatti qajeelan yeroo isaan madiinatti kalaawan dubartiif ijoolleen oduu ummata isaanii barbaadatan dhaabatanii eegan intala mu'mintitti hamna binti jahsh dubartii kararra dhaabattee eegdeerraa tokko yoos maal jedhaniin obboleessi kan kee abdullaahi ibnu jahshi du'e jedhaniin shahiid innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun allaahumma agfir lah jette yaa rabbi araaramiif jette eessumni kan kee hamzaa ibnu abdilmuxalib obboleessa haadha siiti du'e jedhaniin innilleen innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun allaahumma agfir lahu jette dhiirsi kan kee mus'ab ibnu umayr du'e jedhanii yoos iyyitee bootte subhaanallah yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan inna zawja almar'ati minhaa labimakaan jedhan dhiirsi dubartiirra bakka firri tokkolleen hin geenne gaa'e jedhe eessumaa obboleessa ima sabriti dhiirsa immoo sabruu hin dandeenye akkasuma taloota akka jira warra ansaara banii diinaarii dhiirsisii lola san keessa du'e
obboleessi lola san keessa du'e abbaan isii lola keessa du'e ni lalega afaan hagam geetti barrakkoon sun dhiirsa obboleessa abbaa warra karara dhaabate irraa tokko isile eegu oduu ambatana dhiirsa fi argu obboleessi fi argu abbaa fi argu abbaan kan kee du'e jedhanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jette dhiirsan kee du'e jedhanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun obboleessan kee du'e jedhanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jette rasuulli rabbii jiraa jette waan kana hundaana dhihimina een jira jedhanii mee rasuula rabbii agarsiisaa fidanii kunoo jedhanii yaa rasuula rabbii balaan feetee nabbuutu eega atummaan jiraatte wamaa natti hin dhagahaman jette wallahi ikhwaanii gaha galgalli sun galgala ajabaati galgala sabtiiti 17 ji'a shawwaal waggaa sadaffa'a galgala sabtii magaalatti galanii mana maraduutitti galtee nama 70 du'e namni hayni lubbuun galillee mado sani wajjiin qureesh edana magaalaa tanan dhoofti moo in deemti moo eessa jirti isii namuu hin beeku san rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waraana magaalaa akka halkan kan akka gaaritti namuuf eegu ajaja baasan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam kama dolleen osoo akkasitti dhiigni irraa yaa'u waraana fi qabatee magaalaa eegaa bule idana halkan kana rasuuli rabbiin bulle rabbii fi kadhataa bulanii madaa hagam geettu isaanuu qaban laalamee ikhwaani wanni qaraniin hin jirtu bar maal jedhan waan ajabaa idana waan murteeffatan rasuuli rabbii aboo qureesh injifatte in injifanne jidduu jirti akka nu cabsitee waraanni keenya cabeen garti ammoo waan silaa namni injifate hojjatu takkalleen hojjanne akkanaan hin galtuu deebi'uun dhabduu jedhanam ugaanuma wali qabanii mari'annaan tanuma wal garsiisan dubbiin san jedhan maal jedhan duula bahuu qabna jedhan borum ta'a duula labsa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam duula labsan waan jedhe namni kalee duulan waliin lola oole malee namni biraa tokkolleen waliin hin deemin jedhan nama lola dhaqin hedduu jiraami warra munaafiqaa 300 jiraami kun tokkolleen wajjiin hin deemin jedhan warri kalee lola dhaqe qofaan wajjiin haa deemu madoo hedduun isaanii madoo tana fudhatanii san waliin duula bahan guyyaa marroo maylii 8 magaalaa irraa deemanii hamraa il asad lafa jedhamu achi qubatan achitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal barbaadan amma akka qureesh jidduu tanatti if aalattee asin deebine barbaadan dubbiin akkasuma taate qureesh yeroo asii deemte gara kiiloomeetirii 40 fagaatte magaalarra hiikkatte wallolte maal jedhan nu injifannee injifannoon hin galle cabnee cabiinsan hin galle wanu nu galleen kun maal jedhan itti deebinee magaalaa dhooyne madhaa maatii isaanii balleessine akkasitti injifannee hanu beekanii jedhan tana isaanii murteeffatu jiru rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namtichi tokko ka dhihoo islaami ka namuun beekne isa itti ergee qureeshi dhaqii qureesh addaan cabsi jedheen namtichi kun asii deemee qureesh ka murtirra geette deemnee duula deebinee madiinat deebine ni murteeffatan dhufee itti dhufe yarana maal aboo qureesh namtichi nu rakkise kanaan loltii dhaga'ee isin wajjiin dhaabatuu dhufe garuu osoo karaa deemama waan ajabaa argee jedhen maal garte jennaan muhammad ka duula ajabaa baase waraana hagam gayu fudhate warri kalee baqatelleen if aalate warri kalee lolan dhaqinis hunduu qophaa'e gadoo hagam geettu hijii hagam geettu deemmatu kana arge
sarrifadhee isinitti himuu dhufe amma injifattanii jalaa baqadhaa galaa jedheen aboo maal dubbatte nu amma murteeffanne deebine madhaa maatii isaanii gubuu barbaanna aboon waan dubbatini kalee milkoofte milkiin tun si harkaan bushaayini nagaan baqadhuu galiidheen hagana jennaan waraana xajaabasan socho'aadhan makkatti waraana akkasitti jalaa baqate rasuuli rabbi amma alayhi salaatu wassalaam haa waa hedduu amma hojjetan maqaa muslimaa ka kalee bushaayee cab'isan haga tokko deebisan amma waraana kaleessi cabsite adha ariite faana baate si deebi'uu dadhabee sodaate achiin dabruun kabajaa guddoo waraanuma muslimaa ka qalbiin isaanii laafte kanallee qalbii ol kaase san wajjiin ammoo akka waraanni isaa laafaan beeka rasuulli alayhi salaatu wasalaam waraana kalee lola keessa oole qarqaarsa biraa tokkollee hin qabne ka amma madoo hagam gahu nama waraanni hagam waraane jira nama madaa hagam nama miilli raacite jira nama harki cita keessa waraana keessa waliin dhufe namni kun kanaan loluu hin dandeettu hin beekan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sanii wajjiin waan biratti dhimma bahan kanatti dhimma bahanii akkasitti rabbiin guddaan isaan cabsee baqatanii galan qureesh lola kanarraa maal fayyadanna irra dhaabannee mee ikhwaani darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe waliin laalla haga darsiisan keessatti wal geennu rabbiin karaa haqarra nu kaayee karaa haqarratti nu jiraachise karaa haqaa kanarratti nu haa tiksu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh